koottaa har'allee qabsoo dhaabnee qabsootti jirraa. Qabsoon keenya immoo qabsoo karaa nagaadhaa teenyee mari'annaa. Nu miliyeenerii ta'uu dandeenya. Uummanni bo'aa jira. Uummanni gudeedamaa jira. Uummanni saamamaa jira. Uummanni qaama saalaa ciramaa jira. Isa kana dhiisaa koottaa qabsoo karaa nagaatti fufnaa. Qabsoon laga qofaatti hin taatu. Qabsoon iskiriptoodhaanis hin taatii. Qabsoon qawweedhaanis biyyi bilisoomteen jirtu. Isaaniillee waan jedhoo jiraate qabeenyoo isaan harka jiraate fidaa. Biyyi qaamni hidhannee biyya kana keessa socho'aa turre. Afaan qawweedhaan biyya kana diigne fidaa ittiin suphinaa ittiin ijaarra. Maqaan kiyya Jaalmurtii Sabaan jedhama. Egeree biyya kana irratti uummata Oromoo nageenya isaa irratti qabeenya uummata Oromoo irratti bahee galuu irratti maal waan jennu waliin mari'achaa waliin haasaa akkam goonechaa laalaa turre. Egaa waan nuyi manaa baane waan hundaafu Oromiyaa fi kanaan ala namni dantaa dhuunfaa qabu hin jiru. Abbaan ta'e immoo waa barbaade sittan fe'aa oodhe namuu fudhatu hin jiru. Waan Oromoo gadi bu'anii yoo laalan qaama meeqaan ciccitee kan biyya keessa faca'u nagaa Oromootu jeeqama, qabeenya Oromoo jeeqama. Moor waan danuutu namatti dhaga'ama. Yeroo itti uummanni Oromoo gudeedamutu jira, yeroo inni itti saamamutu jira. Namuu maallaqaan of jijjiiraa jiraachaa ture. Kana namuu mataa qabuu fi aantummaa Oromoof Oromiyaafan bahee dhutu beeka. Darbee inni kunillee hin hafadhee yaada. Osoon jaalatiin immoo hafaa nageenya Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf bu'aa guddaa qabaa. Qaamni badii godhu qaamni kun eegga fuuldura galee ammallee hir'ataa Oromoof nagaa guutuu kennaadhee yaadan. Durayyuu wanti badee beekii waliin taa'anii haasa'uu dadhabuudha. Waliin mari'achuu dadhabuudha. Gaaf sanayyuu osoo dhaggeeffachuun jiraate namuu otoo wal mo'uun jiraate. Sadarkaa kanarrayyuu biyyi deegame piroojeektiin garaagaraa darbee haga manni barumsaa dhaabatee haga ibsaan citee haga bushaan maal ta'e sababii abbaa ta'een unuun dabalatee hin nutti dhaga'amaa jechuudha. Akka nama tokkotti nama mataa qabu amma naannoo nuyi irra turre qaxanaa irra turre waggaa 3 moo waggaa 4 wanti manni barumsaa isaa qabte. Hobstaala miti guyyaa tokko isteeshinii kan miillaan keessan geenye. Kun eenyu haadha kiyyaa fi abbaa kiyya uummata Oromoo nu keessatti dhalanne dararame waluma nyaachaa of nyaachaa turre. Gaaf sana utuu namni wal dhaga'u jiraate jalqabuma naannoo ji'a 2 ji'a 1 utuun siqiin namni wal dhaga'u jiraate haga kanan gaabbinu. Garuu akka waan gandaa dhufee qabeenya namaatti balleessaa ture qaamni biyya kanaaf nagaa buusee hin jiru. Haga kanaanii abbaan gadaa hayyooleen Oromoo jaarsoliin biyyaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi inni guddaa hoogganni waraana bilisummaa Oromoo shiraa fi danqoolee keessaa irratti naqqa'ee haga yoonaayu saba kana boqochiisuunsaa warra dabalatee galatoomaa jechuun barbaadan akka godhu. Ani akka waraana tokkootti waanan jedhu inni guddaa addunyaa kanarraa gatiinsaa kan hin beekamne lubbuudha. Har'allee yoo taate mootummaa naannoo keenyaa waliin walitti amanuu fi waliin mari'achuun yoo jiraatte bakka ni buusna nuyi humnallee taana mootummaan qabeenya yoo ta'e kana bu'uuraalee misoomaa mana barumsaa bushaan ibsaa obstaala waa garagaraa miti haga nageenya buusuu irratti illee ammallee lubbuu keenya hin qusannuu jechuun barbaada. Dhaamsaanii qabu bakka sagaliitti caccabuun keenya nu fayyadu gurmoofne tokkoomne yoo taane waan Oromoof Oromiyaatti yaaddoo ta'u waan biyyattii kanatti yaaddoo ta'u danuu qabna. Koottaa qabsoon laga qofaatti hin taatu. Qabsoon iskiriptoodhaanis hin taatii. Qabsoon qawweedhaanis biyyi bilisoomteen jirtu addunyaa kanarraa akka Sri Lankaa yoo ta'uu barbaanne yoo ta'e malee ripheen lolaa bakka 4tti wal ciree xiyyaara 11 otoo lolu of balleesse sana yoo taate malee Oromoon bakka meeqatti akka godoo durii yookaan immoo akka mandara masarataa san durii ciccitu nuun taatu koottaa jechuun barbaadaa dabalataano. Kanaaf kun akka sadii hafe. Tokko waanumti hin galiifiin hafe jira. Akkasumatti dhaggeeffachuudhaaf wanticha. Inni biraa immoo waa hojjetatee nu keessa saayee haa ta'u cinaatti ba'ees akka tasaarraan baamee naqaamnee
istoora isaa garatti godhatu dhabee waa dhodhofkachuudhaaf kan hafe jira. Isaanillee waan hin jedhoo jiraate qabeenyoo isaan harka jiraate fidaa biyyi qaamni hidhannee biyya kana keessa socho'aa turre afaan qawweedhaan biyya kana diigne fidaa ittiin suphinaa ittiin ijaarraa madoof keessaa qabna ittiin deeggarraa jechuun barbaada. Inni biraammoo ta'eetti yaadee olaantummaa mataasaa anatu si bulchaa ana jala yaa'ii anatu waraana qabaa anatu sirra kaampaanii garaa garaa qabaa qabeenya qabaa humna qabaa ana diyaaspooraa qabaa sittan duulchisaa isa kana ta'e isaan kana walumatti qabee qaama sadan kanaanii koottaa har'allee qabsoon dhaabnee qabsootti jirraa qabsoon keenya immoo qabsoo karaa nagaadhaa teenyee mari'annaa qaama lamaanirraayyuu yookaan ummata kana qaamni lamaan miine kun hin kiisnaa ummata keenyaaf nagaa buufnaa nu miliyeenerii ta'uu dandeenya. Ummanni bo'aa jira, ummanni gudeedamaa jira, ummanni saamamaa jira, ummanni qaama saalaa ciramaa jira. Isa kana dhiisaa koottaa qabsoo karaa nagaatti fufnaa jechuun barbaada.